Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Koloneelli mootummaa Itoophiyaa tokko waraanni biyyattii lola dadhabeeraa nagaa buusaa jechuun dhaamsa dabarse. Bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa paartii PP jalatti waraanni biyyattii keessaa dhuma dhabuun inuma haalli nageenya biyyattii sadarkaa yaaddessaa irra akka ga'u taasifame. Miidhaa waraanaan biyyattii qaqqabee jiru kanaan lammiileen sadarkaa jireenya of dadhabuu inumaa ba'anii galuuf yaaddoon nageenya hammaachuu irra ga'e. Kuta'ee waraanni biyyattii jeneraalonni fi konoleenni nagaan akka bu'u mootummaan rakkoo biyyattii wal waraansatti galche mariin akka hiikatti kennu gaafachuu jabeessaniiru. Caasaan siyaasaa biyyattii garuu gaaffii nagaa waraanni isaanii gaafatan kanaaf gurra kennuu diduun waraana riphee loltoota injifachuu yaalu ololaa fi shiraan harka kennisiifne ejjennoo jedhutti rarra'uuf dirqaman. Kanaanis yeroo ammaa biyyattii keessatti dhukaasni guutummaa biyyattii irraa jalaan dhuunfataa akka deemu taasifame. Sagaleen qawwee hanga qe'ee biyyattii hunda keessaa dhaga'amuttis sochiin wal waraansaa babal'achuu danda'eera. Gabaasa argameen waraanni haa dhaabbatu, mariidhaan furmaanni haa kennamu, nageenyi uummataa nu yaaddeessa jechuun Koloneel Akkiliiluu Abbabee namni jedhamu dubbachuu isaa gabaafameera. Hoogganni waraanaa kun dubbii kana tibbana naannoo Amaaraa magaalaa Waldiyaatti marii taasifame irratti dubbatee jedhame. Walitti bu'iinsi amma Itoophiyaa keessatti mudate waldhabdee obbolaa waan ta'eef Itoophiyaanonni ajjechaa kana dhaabuu waliin hojjechuu qabu jechuun Koloneelli kun dubbate. Biyyattii keessatti amma loltuun humna isaa fixatee akka jiru kan himu hoogganaan waraanaa kun loltuun dadhabeeraa jedheera. Yeroo ammaa kana waraanni biyyattii nagaan bu'ee boqonnaa argachuu barbaada akka jedhu ergaan koloneela kanaa mariin waan hundaa hiikaa kanaafuu mootummaan qawweetti amanuurra gara nagaatti dhufuu qabaa jedheera. Kana malees nageenyi uummata biyyattii hedduun yaaddeessa akka jedhe Koloneel Akkiliiluun nagaa waaraa argamsiisuuf yaalaa jechuun siyaasessitoota PP gaafateera. Jeneraal Kabbadee Raggaasaa nagaan akka bu'u kanaan dura gaafataa turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Ajajoonni waraana biyyattii hedduun biyyattiin nagaan ishee akka eegamuuf gaaffii gaafachuu kan itti fufan ta'uu gabaasni kun agarsiisa. Ajajoonni waraanaa akkanaa jedhan malee mootummaan Itoophiyaa garuu nagaa buusuuf tasumaa fedhii agarsiisuu hin dandeenye. Faallaa kanaa shira siyaasaa maqaa araara buufna jedhu mala akka boojuuf harka kennisiisuutti isa fayyadu adeemsisuu isaatti fuulleffateera. Olola obbolaaf obbolaan walajjeessu haa dhaabu, nagaan haa bu'u jedhu kadeemsisan namoonni siyaasaa PP mormitoonni hidhatanii hidhannoo hiikkachuu akka qaban gaafatu. Haalli akkanaa ammoo marii nagaa biyyattii keessatti abdatames duuba deebisuu danda'eera. Odeessa keenya itti aanuun Arsii dabalatee waraanni bilisummaa Oromoo tibbana loltoota mootummaa irratti tarkaanfii bakka adda addaatti fudhachuutu himame. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota bilisiginnaa hedduu du'aan madoon adabeeraa jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aan madoon adabuu isaa himaa jira. Haala kanaan waboon zoonii kibbaa godina Booranaa Naareeroo ganda Dhidhiillee keessatti tarkaanfii gaafa onkoloolessa 24 bara 2025 loltoota waraana mootummaa irratti fudhateen loltoota sirnichaa hedduu du'aan madoon adabuu isaa beeksiseera. Kana malees qawwee hakiima tokko dabalatee waboon meeshaalee waraanaa garaa garaa irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii gochuu isaa ibseera. Haala wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin lixaa godina Qellee Wallaggaa Naanfilloo keessatti tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuu beeksiseera. Akka kanaan tarkaanfii gaafa onkoloolessa 24 bara 2025 ganama bariyaa Naanfilloo ganda Yaareer Kollii keessatti fudhateen loltoota waraanaa mootummaa 126 ajjeesee kanneen 45 ta'an madeessuu 12 ammoo booji'uu isaa himeera. Gama meeshaatiin ammoo qawwee hakiima 45, bireena 3, miila diishqaa 1, jorooroo diishqaa 8, rasaasota, boombii fi qophii waraanaa irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godheeraa jedha. Kana malees loltoota bilisiginnaa karaa magaalaa Muggii irraan imalaa turan aleeluudhaan 20 ajjeesuun 12 madeessuu isaa beeksiseera. Waboon zoonii Arsadees gaafa onkoloolessa 25 bara 2025 godina Shawaa kibba lixaa aanaa Sooddoo Daacii ganda Gaalaa Moolichaa iddoo addaa Haroo Hoomaa jedhamu keessatti tarkaanfii jabaa loltoota waraana mootummaa irratti fudhateen 20 ajjeesuun hedduu ammoo madoon adabuu isaa qawwee hakiima 2 hidhannoo guutuu waliin irraa hiikkachuu isaa gabaasni arganne kun akeekeera. Guyyuma kana jechuunis gaafa onkoloolessa 25 bara 2025 waboon zoonii kibba ba'aa godina Arsii Baanaa martii ganda Abbaasaa Gorbaa jedhamu keessatti waraana bilisiginnaa mooraa isaaniitti itti seenuun 10 ajjeesuun 17 madeessuun mooricha keessaa baasuu isaa gabaasni kun akeekeera. Dilbata kaleessaa ammoo waboon zoonii lixaa godina Wallagga lixaa aanaa Qilxukaarraa bulchiinsa magaalaa Agamsaa Ballaatti
tarkaanfii fudhatee loltoota mootummaa hedduu du'aan madoon adabuu isaa gabaafameera. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa iddoo garaa garaatti waraana sirnichaa du'aan madoon adabuun injifannoo argachaa akka jiru ibseera. Dabalataan Shawaa Bahaa Fantaallee magaalaa Mataaraa ganda duwwaa tokko bakka addabaabaayii walakkeessa magaalattiitti naannoo humna ibsaa jedhamutti kaleessa galgala jechuun onkoloolessa 26 bara 2025 tarkaanfii boombiin fudhateen miidhaa geessuu isaa gabaafameera. Tarkaanfii kana sababeeffachuun magaalattii keessatti dhukaasni guddaan nagaamaa buluu isaa gabaasni kun himeera. Dhimma gabaasa waraana bilisummaa Oromoo biraa bahuu kana ilaalchisee gama mootummaa Itoophiyaatiin wanti jedhameen jiru. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan Somaalilaand irraa loltoota 7,000 galfachuun nagaame. Bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa haala rakkisaa keessa seenuu isaa karaa adda addaa himamaa jira. Biyya waraanni dugugguruu dugdaa ishee cabsee jiru Itoophiyaa keessatti nageenyi dhabamuun danqaa misoomaa akkasuma nagaan akka hin jiraanne taasisuu danda'eera. Waraana biyyattii keessatti xumura gochuu hanqachuu mootummaa irraa kan ka'e bakkaa bakkaa wal waraansaa hammaachuu haalli jiru ka duraa caalaa hammaataa akka adeemu taasiseera. Kanaanis Itoophiyaan yeroo ammaa qormaata hammaataa lama keessa jiraachuu isaa gabaasni kun akeeke. Rakkoowwan kunneen rakkoo dinagdee fi nageenyaa yoo ta'an isaan ammoo of jalatti rakkoolee xixiqqaa hedduu dhaluun kufaatii sirnichaa fi impaayiraatti saffisiisaa jiru jedhame. Impaayirri korokkodee mootii moototaa ta'uun bulchuu kan yaade Abiy Ahimad amma rifaatuu guddaa keessa seenuu isaas gabaasni kun akeekeera. Maddeen dippiloomaatotaa buleeyyii wabeeffachuun akka gabaafametti Itoophiyaan humni waraanaa ishee waan laaffateef biyyoota ollaa irraa loltoota galfachaa jirti jedhame. Haala kanaan Itoophiyaan yaaddoo keessa seenuun Somaalilaand irraa loltoota 7,000 galfachuun gabaafameera. Loltoonni kunniin jimaata darbe gaafa onkoloolessa 25 bara 2025 konkolaataa gurguddaadhaan fe'amanii daangaa Itoophiyaa seenaniiru jedhan. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa iddoo garaa garaatti taasisaa jiruun rifannaa waraana mootummaa irra qaqqabeen amma biyyoota ollaa waraana kadhataa jiru jedhame. Loltoonni Somaalilaand kanneen Itoophiyaa seenaa jiran aanaa Machaaraa qubsiifamanii akka jiranis gabaasichi ibseera. Baha Oromiyaatti waboon zoonii bahaa tarkaanfii fudhachaa jiruun loltoota waraanaa mootummaa hedduu du'aa fi madoon adabuu isaa gabaafamaa jira. Oduu keenya birootiin gochaa waraana mootummaa Itoophiyaa itti fufuun Arsii Lixaa aanaa Shaashamanneetti haadhi ilmaan 7 ajjeefamuu dhaga'ame. Aadde Rahimaa Galatoo jiraattu aanaa Shaashamannee ganda Abaaroo iddoo addaa Girrisaa yoo taatu waraanni mootummaa Itoophiyaa gaafa onkoloolessa 23 bara 2025 reebicha hamaa irratti raawwachuun lubbuu ishee dabarsuu isaa dhaga'ameera. Haati waraana sirnichaan ajjeefamte kun harka qalleettii fi dhibee garaa garaa rakkachaa akka turte yoo ta'u abbaan manaa ishee waan dhukkubsatuuf maatii hundumaa akka jiraachisu ishee ta'uu maddi oduu kanaa ifoomseera. Sababni ajjeechaa kun itti raawwatameef ammoo maqaa maallaqa baankii siinqee fi raayyaa ittisa biyyaa kaffaluu didde jedhuun akka ta'e himame. Haati Aadde Rahimaa Galatoo garuu maallaqa isaan gaafatan kaffaluu mitiitii waan nyaatanii bulaniyyuu hin qabanii jedhame. Waraanni mootummaa kanarraa ka'uun reebicha hamaa ishee irratti raawwachuun lubbuun ishee darbuu danda'u isaa gabaasni kun akeekeera. Oduu walqabateen godina Wallagga Bahaa Naaroo Limmuutti abbaan ijoollee 4 ajjeefame. Gochi ajjeechaa kun gaafa onkoloolessa 24 bara 2025 aanaa Naaroo Limmuu ganda bariisaa bakka addaa Daangee jedhamutti akka raawwatame maddeen himuudhaan abbaan maatii ajjeefame kun obbo Abdoo Mitikkuu ka jedhaman ta'uu himameera. Ajjeechaan kunis waraana mootummaatiin akka raawwate gabaasni kun cimsee akeekeera. Oduu keenya birootiin hidhattoonni finxaaleyyii faannoo godina Wallagga Bahaatti sochii uummanni aanaalee garaa garaatii gara magaalaa Naqamteetti taasisu danqaa akka jiran jiraattonni himatan. Jiraattonni yaada isaanii kennan aanaalee Giddaa Ayyaanaa, Kiiramu, Eebantuu, Haroo Limmuu fi Limmuu Galiilaatti sochiin geejjibaa gara magaalaa Naqamteetti taasifamu sababa hidhattoota finxaalayyiitiin gubataa jiraachuu dubbatan. Hidhattoonni finxaaleyyii hawaasa nagaa fakkaatanii godinicha keessa qubatanii jiran imaltoota ukkaamsuun maallaqa guddaa gaafachuu ibsanii imaltoota irratti haleellaa bananii lubbuu namaa dabarsuutti jiru jedhame. Sababii kanaan uummanni karaa gara magaalaa Naqamteetti imaluu dhabu'eeranii konkolaachiftoonni sodaa nageenyaaf jecha karaa sana irra imaluu akka didaa jiran dubbatameera. Mootummaan humnaa guddaa bobbaasee hidhattoota kanneen akka adamsu ka gaafatan jiraattonni warreen hidhannoo seeraan alaa hidhatanii gaaf kaan nama nagaa yeroo biraa ammoo hidhattoota faannoo ta'anii socho'an hidhannoo akka hiikkatan gaafataniiru. Karaa tokkoon nama nagaa fakkaataa karaa biraatiin ammoo hidhatanii nageenya uummataa balaa irra buusuun hin ta'u ka jiran jiraattonni yaada kennan hidhattoota finxaaleyyii kanaa warra da'oo ta'us
mootummaan seeratti dhiyeessuu akka qabu maddii oduu kanaa OMN gabaaseera. Keenya dhumaatiin humnoonni finciltoota Sudaan Rapid Support Force magaalaa El Fasher to'achuu isaanii ibsan. Gareen humnoota finciltoota Sudaan magaalaa lixa Sudaan El Fasher jedhamtu to'achuu ibsee jira. Kunis walitti bu'iinsa Sudaan keessatti taatee ijoo akka ta'e gabaafame. Gareen finciltootaa kun magaalaa El Fasher harka hidhattoota qarshiin bitamanii hojjetanii fi milishoota loltoota Sudaan waliin hidhata qaban irraa fuudhee to'achuu ibseera. Taateen kun Sudaan keessatti dhiyeenya kan mudate yoo ta'u, ijoo guddaa ta'uun himamaa jira. Waraanni Sudaan haga yoonaa deebii kennuu baatus Daarfur keessatti magaalaan harka raayyaa ittisa biyyaa Sudaan turte El Fasher qofaa ta'uu kan eerame yoo ta'u, magaalattiin amma harka finciltootaatti yoo kuftu Daarfur guutummaa guutuutti harka humnoota Rapid Support Force'itti hafti jedhameera. Gabaasni kun erga gareen finciltoota waajjira muummee ramaddii 6ffaa waraana Sudaan to'achuu beeksisuu hordofeeti. Garichi wayita muummee ajaja waraanaa kana to'achuu beeksisetti konkolaataawwan waraanaa barbadeessuu fi meeshaawwan waraanaa fudhachuu ifoomsee ture. Humnoonni finciltoota Rapid Support Force ji'oota 18 darban El Fasher kan marsee ture yoo ta'u, waraanni Sudaanis haleellaa hedduun naannicha irratti xiyyeeffataa ture. Lola kana keessatti jiraattonni naannichaa akkuma 300 ol keessatti dhiphataa akka jiran BBC'n gabaasa isaa keessatti eereera. Ammas bakkeewwan El Fasher humnoota hidhata waraana Sudaan waliin walooma qaban jala akka jiran biraan akka jiran kan eerame yoo ta'u, isaanis dhiyeenyatti akka harka finciltootaa kanaa seenan akeekamee jira. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.